Hayyee jira jirtu hordoftoota seenaa qaalii kabajamuuf jaallatamoo arrame akkamitti viidiyoo adabbii qabu immoo viidiyoo nu adabsiisuu danda'u tokko ofirraa balleessuu akka dandeenyu karaa TikTok seenaa ilaallu. TikTok bira dhaqna jechuudha jalqaba. TikTok kenna tuqnee gara keessaa seenna. Erga gara keessaa seenne immoo isa iddoo profile kennaa san yookiin immoo profiilii fakkii namaa qabdu karaa harka mirgaa jalaan xumurarra jirtu san tuqna jechuudha. Iddoo kana gadi tuquun gara keessaa seenna viidiyoo tan bira nu fida jechuudha. Kallattumaan viidiyoo adabbii qabu san ol oofnee barbaanne jechuudha. Viidichi san scroll yookiin immoo gara ol oofuudhaan barbaanne viidiyoo nu adabsiisa yookiin immoo geemii namaati yookiin immoo viidiyoon kun kan namaa buusee maxxansee yookiin immoo geemiin viidiyoo kanarra wanni jiru sun immoo waan kiyyaa miti. Wanni kun waan adabbiif na saaxilu viidiyoo jenne san bira dhaqna jechuudha kallattiin deemne. Egaa haaluma kanaan viidicha barbaannee erga argannee booda maal goona callisneetiin viidiyoo kana gadi cuqaafne jechuudha. Kanaaf viidiyoo isin adabsiisu san ka shakkii irraa qabdan san dirqama maal godhuu qabdanii olooftanii barbaaddanii viidiyoo san argachuu qabdu jechuudha. Erga olooftanii barbaaddanii viidiyoo san argattanii viidiyoo san guutumaan guututti mana keessan keessaa baastan jechuudha. Viidicha kana mana keessan keessaa baasuun immoo dirqama ta'e jechuudha. Mee viidiyoo makii Oromoo taphatte kana geemii makii kana shugguxii Oromoo kana gadi haa tuqu ofii kiyyaa edit godhe garuu viidiyoo kana screenshot godheeti edit godhe akka yakkaan nan qabne jechuudha. An kana balleessa isinitti agarsiisame. Jalqaba viidiyoo irra eegaltanii booda gara gadii kana dhuftanii kunoo sarara sadii kana tuqxu sarara sadii kana eega tuqxanii booda maaltu isinii dhufa? Haala kanaan isinii dhufa jechuudha. Gara xumuraa irratti akkana oofuudhaan gara oofuudhaan maaltu dhufa? Delete ka jedhu dhufa. Mee sanii miti jechuudha. Wanni addaa tokko isinii asumatti eega garas ooftanii delete isinii dhufe booda isin immoo sila delete san tuyxa immoo maal tuyna ka jedhu ilaallu. Kunoo viidiyoon akka nun jeeniif sagalee ofirraa cufee eegasii maal tuqnaa isa delete jedhu kana dhiifneetiin maal goona jechuudha. Viidiyoon kun laayikii 400 qabaa, koomentii 9 qabaa. Kan namni biraa immoo ofirratti faavuraayit godhee fudhate gara 29 qaba jechuudha. Nuti amma matamaa miila maal goona viidiyoo kana dhaqneetiin sarara sadii san tuqna jechuudha. Gara dhumaa san dhaqnee odoo viiyuun keessan isinirraa hin hir'atiin, odoo laayikiin kun isinirraa hin hir'atiin, odoo koomentiin kun isin jalaa hin badin gara keessatiin akkuma isin lakkaa'ametti oduma jiru maal goona sarara sadii kana tuqneet odoo kunniin hundi nu jalaa hin badin viiyuun keenya odoo hanqatiin odoo laayikiin viidiyoo san irratti arganne hin badin maal goona bakka diiletti tana irraa jechuudha gara duubaa deebina. Meeqaffaa isirraa shanaffarra ka jiru bira dhaqna kunu privacy setting ka jedhu isa tuyxan. Isa sana akkuma tuqxanii maaltu isinii dhufa? Haala kanaan only me ka jedhu ana qofa ka jedhu only me ka jedhu san tuqnu. Eega tuqne booda eenyu irratti deebisna ka gadhaanu san everyone ka jedhu san irraa only me ka jedhutti deebisna jechuudha. Yoo kalammataa goone hiriyoota keenyatu argaa kunoo amma ka dhumaatti irratti deebisee jira. Viidiyoon kun guutumaan guututti yoo karaa duubaa deebi'u jechuudha. Viidiyoo kana argachuu hin danda'u. Already viidiyicha kana gara duubaa irraa deebi'e jechuudha. Amma gara manaatti yoo deebi'u kunoo viidiyichi sun badee jira already. Dhokatee jira eenyummaan arguu hin danda'u anis arguu hin danda'u yoo barbaade argachuudha. Hin jiru dhaabbatichi illee nu adabu viiyuun keenya sin hir'atu karaa salphaa kanaan viidiyoo ofirraa kan hin barbaanne balleessine haala kanaan akkaawuntii keenya guddifachuu yookiin immoo adabbii jalaa baraarree nagaan itti fufuu dandeenya jechuudha. Harbor Online School yookiin immoo Harbor Miidiyaan haala kanaan qabatee isiniif dhiyaate mana kana yoo isinitti tole sheer godhaa. Akkuma san immoo analaayizii keessa ilaaluu yoo barbaaddan sarara sadii san tuyxu. Isii jalqabaa creator tools ka jedhuun tuyxanii analaayizii jechuun view keessan ilaallachuu yoo barbaaddan jechuudha. Isii jalqaba analaayizii jettu tuyxanii view keessan tokko tokko isaatiin ka torbee ka ji'aa haaluma saniin viewwan keessa ilaaluu dandeettan jechuudha. Haga inni nu hubanu ni eeyina. Sarchi godhee isinii bana jechuudha hanga ta'e wayii asitti kun ka guyyaa torbaadha 7579 qaba. Akkas jechuudha view torbee ka viidiyoon kun torbaan kanatti hagam akkanaa laallame kana qaba jechuudha. Akkuma san mee ka guyyaa 28 haa godhu gadisiine. Ka guyyaa 28 irra yoo godhu immoo guyyaa 28 keessatti 59 view qaba jechuudha namni. Ilaalcha 59 TikTokii gubbatti ni qaba jechuudha. Namni 59 viidiyoo kiyya daawwatee jira jedha. Ajaa'iba guyyaa 28 keessatti nama 59 daawwate. Ji'a dabre 73 ture. Akkasumas koomentii 984 profaayiliin kiyya immoo 4661 daawwatamee jira. Haala kanaan viiyuu keenyas ilaaluu dandeenya jechuudha. Horaa bulaa deebanaa isin jaalladha isin kabaja. Viidiyoo biraatiin hanga walitti deebinutti yeroo gaarii.